Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaatti. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Lola naqabaniiti anaan erga Maa'ikalaawwiitti nageessanii bilbila foon harkaa fudhanii nama biraa daawwachiisanii obboleettiin kee nama wajjin wal-loltee dhukkubsattee dubaraa arsiitii kottuu mana ispoortii ishee eegsiistiin jedhamu. Inni gumeetti yeroo mana ispoortii dhufanii shammuu jaataanii masinaadhaan fuudhanii ga'ee Rajamta agarsiisaan turre amma garuu gaggaafachuutti keessa Maa'ikalaawwiin. Yeroo tokkoon dabsatanii yeroo tokko nam dabsatti yeroo uummati keenya dabsatee ofirra facciisee ofirra deebisutti ammoo waraanni Itoophiyaa jidduu seena uummata keenya duuba deebisa. Sabab kanaan guyyaa kaleessaatti mana barumsaa sadarkaa lamaffaa Moyyaalee guban. Namni wareegame agammaatti baay'eedha gara namoota 15 qabee jira. Madoon ammoo naannoo nama 70 deemaa jirti. Har'a ammoo kanarraatti walii gara 100 galuuf jira namni madaa'e. Fafayyaayuu dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa. Sagaleen olitti dhageessan kun sagantaa keenya jimaata Sadaasa guyyaa 16 bara 2018 guyyaa har'aaf kan qindeeffanne keessaa kan fudhatame yoo ta'u innis manni hidhaa Maa'ikalaawwii kan gannoottan 27 darbaniif ilmaan Oromoo keessatti gidirfamaa turan yeroo ammaattis hojii kan itti fufee jiru ta'uusaa fi ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo sana akkasumas kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa butaman keessatti kan gidirfamaa jiran ta'uusaanii odeeffannoo karaa toora bilbila keenyaa maatii hidhamtootaarraa arganne kan isiniif dhiyeessine yoo ta'u godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Shaambuuf naannoo Aratootti yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaaniin adamsamaa kan jiru ta'uu fi guyyaa kaleessaas waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaanii gidduutti wal waraansi akka gaggeeffamedha kan Oromtichi Gamasii odeeffanne nutti hime. Kun kanaan osoo jiru godina Booranaa magaalaa Moyyaalee keessatti lolli weerara daangaaf duguuginsi sanyii qindaawaan liyyuu poolisii Somaalee fi loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaaniin guyyoottan 5 darbaniif ilmaan Oromoorratti gaggeeffamaa ture ammas kan itti fufee jiru ta'uu fi miidhaa qaqqabees Oromoota magaalaa Moyyaaleerraa kan odeeffannes qabannee dhiyaanneerra. Dhumarrattis akkuma yaadatamu qophii keenya darbe keessatti imala itti aanaan hooggana paartii KFO obbo Baqqalaa Garbaa fi xiinxalaan siyaasaa fi Daarekteerri OMN obbo Jawaar Mohaammed gara Lixa Oromiyaatti taasisuun magaalaa Naqamtee keessatti uummata Oromoo mariisisan ilaalchifne sagantaa keenya darbeen isiniif dhiyeessineerra. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti ammoo marii obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa godina Lixa Wallaggaa magaalaa Mandii fi Najjoo akkasumas godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti uummata Oromoo waliin taasisanii fi gaaffiilee jajjaboo uummata Oromoorraa dhiyaateef ilaalchifnee odeeffannoo guutuu Oromootarraa argannes isin biraan geenyaa turtiin keessan haga dhumaatti nu faana haa ta'u. Gaaruma dhaggeeffattoota keenya jaallatamu jalqaba irratti kan isiniif dhiyeessinu lola weerara daangaaf duguuginsa sanyii qindaawaa godina Booranaa magaalaa Moyyaalee keessatti ilmaan Oromoo Booranaarratti guyyoottan 5 kanaaf walitti fufiinsaan deemaa jiru ilaalchifne odeeffannoo karaa sarara bilbila keenyaa Oromticha magaalaa Moyyaaleerraa
arganneedha. Oromtichi magaalaa Moyyaalee sakkattaanuu kanatti dubbisaa aanfataa faana tura. Naannoo Moyyaaleerraa jiru. Ardaatiin biyya shanaffaa deemaa jiru. Ijoollee lama akkuma dalaaf deemanii darii hirtee turte warri Somaalee. Torbee darbe moo? Guyyaa shanaffaa har'aan dura jechuudha. Nama lama eeggaatti jalqabee guyyaan afur guutuun lola qawwee Itoophiyaa walitti guyyaa shaniif deemaa jira. Ijoollee sana jalqaba eenyutu ajjeesee lola amma banamee jiru kanammoo eenyutu bane Oromoo Booranaarratti? Gaafa 12 lafa Oromoorratti Oromoo dabala ollaa jedhan irratti Somaaleen yookaan gosti yaadee dhufanii alaabaa 15 dhaaban. Alaabaa kana dhaabanii egaa alaabaa kana dhaabanii uummanni buqqisaadhaa jedhee yeroo uummatni alaabaan kun nafa kennarraa dhaabatu jedhutti isaan ammoo duratti qophaa'anii waan jiranii fi dhukaasa bananii. Tole. Dhukaasa bananii uummanni ofirra ittisuudhaaf hin chocho'ee garuu wanti isaanii ammoo bara kana guutuu lafa kenna irratti godina daawwa jedhamu ijaaraa jiranii. Kunis babal'inni lafa waan ta'eef amma alaabaa dhaabachuun isaanii magaalaa Moyyaalee kana daawwa jalan magaalaa akka taatu murteeffachuu fi aanalee daangaa Oromiyaa kan jiran godinni Booran gam liibanii guutumatti gam dirree keessaa ammoo aana 5 ofitti dabaltee kana ijaaruuf ture. Kana ammoo gara naannoo isaaniitiin raggaasifatanii waraqaa godina mirkanaa'ee fi godinni isaanii ammoo kan godhatanii magaalaa Moyyaalee irra kiiloomeetira 30 fagaataa laftula kenna lafa bisaanii irra ture lafa Laayee jedhamtu tula Boorana. Akka proposal isaanii sun mirkaneeffataniif ammoo sun garuu lafa baadiyyaa waan taateef magaalli isaan seenterii godhatanii balbala Oromiyaa cufuu barbaadan magaalaa Moyyaaleeti. Kanumaa irraa ta'e uummati ofirraa ittisuuf jalqabee haa ta'u malee meeshaan isaan namaan adaniif kan uummata waliin madaalu ture. Tole. Guyyaa 5 kanatti yeroo tokkoon dabsatanii yeroo tokko nam dabsatti yeroo uummati keenya dabsatee ofirra faccisee ofirra deebisutti ammoo waraanni Itoophiyaa jidduu seenaa uummata keenya duuba deebisa. Sabab kanaan guyyaa kaleessaatti mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Moyyaalee guban. Kanuma magaalaa Moyyaalee keessa jiru jechuudha. Achumas uummati ammas akka ta'e ofirra faccisee gaaf duuba deebisee achi kakkisiisuu jarri kunniin uummata keenya duuba dhaabbatanii dhukaasan. Waraanni Maa'ikalaawwiin jechuun. Uummati keenya duubaanis ofirra ilaalaa warra of dura ofirra ittisachuu ka duubas ofitti namanu ka dura inni nuyi nyaapa kanaafu gam lamaaniinuu inni marfamee jira jechuudha. Kaalleen nyaapuma kunniin indirectii tokkisa yoo jarri dagatee jiru gamoo gubbaa ba'anii tokkisanii kan tokkisan ammoo gara keenyatti. Warri waraana Itoophiyaadha. Akkuma farda dura galoodheet ka duuba lichoodheet jedhanii jechuun namni keenya kan ofirra ittisuuf deemu walama gidduu jira. Egaa amma lola guyyaa 5 kana deemaa jiru kanaan gama Oromoo Booranaarraa miidhaa attamiiti kan qaqqabe maka lubbuun darbee fi ka madaa'e hagam tokko ta'a wanti beekame jira. Namni wareegame agammaatti baay'eedha gara namoota 15 dhaqqabee jira. Madoon ammoo naannoo nama 70 deemaa jirti. Har'a ammoo kanarraatti waliin gara 100 galuuf jira namni madaa'e. Amma gama tokkoon adda bilisummaa Oromoo wajjin nagaa buufne jedhu. Gama kabiraatiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo boona hiikkatu jedhameetu bifa garaagaraan deemaa jira. Amma immoo kunoo kan sirraa dhaga'u kan warra Somaalee waliin ta'ee uummata Oromoo Booranaa obbaasaa jiru immoo loltootuma mootummaa Itoophiyaati. Hojjaa akkasii araarri isaan baanan kunuu waan dhugaa fakkaatti arras erga waraanni mootummaa Itoophiyaadhaa nyaapha waliin ta'ee uummata Oromoo fixaa jira ta'e. Wanni kun naannoo keenyatti akka malee jaarroleeyyuu siniyyuu namni guutumaan guutuutti himamee jira. Tapha fakkaatti yaayyatanii kunuun waraanamaa jirra jedhanii poolisiin Oromiyaa isin callisee itti gaafatama poolisii Oromiyaa sunis uummati jaarroleen dubbiftee jirti. Kanaafuu wanni waliigaltee jedhan kunin yoo namni ilaalu nama ofii fakkaatti nama ofii isaa jechuun nama of mormatti fakkaatti akka nu ilaalletti namni keenya akka hirmaannes akka ofillee ammoo ofirranitti innis kan godhaa jiru jerum kana. Kanaafuu wanni kun wanni warra nu akka malee hooma hubachuurra hin dandeenye afaanima jedhaniiti mare. Amma jaaroliin Booranaadhaaf hooggana poolisii dubbisanii jennaan jala callise kati jettu ka godina Booranaa ka magaalaa Moyyaalee dubbisanii turanii jaaroliin Oromoodhaa ka Booranaa. Jaarroleen kana qofaa miti kan Oromiyaa olaanuyyuu bilbilanii kunumaaf nyaapnu lakkiftanii jedhanii gaafatanii turan. Warri waan tokko hin deebifneefiyyuu isumayyuu poolisii godina keenyaatti bilbilanii isaanis akka dafanii haarsan yookaan akka waraanni hin deemne ajajanii turan. Mani barumsaa biyyuu qabu gate sababa ajaja isaaniitiin jechuudha.
Amma walumaa gala mootummaan beekaatti calliseetu uummata Oromoo Booranaas ficcisiisaa jira. Qabeenyas mancaasaa jiraadha kan isirraa hubadhu. Baay'ee beekalchisu qofa yoo ta'in uummati keenya iyyuu fixaa jira. Amma guyyaa kaleessaatti ol tokkisaa ture uummati keenya kana ajjeese xayyiin ka'ee nu akka iyyuu hin beekamu. Egaan akkuma dhageessan kana kan Oromoota magaalaa Moyyaalee meeshaalee waraanaa gurguddaan obbaasaa jiru liyyuu poolisii Somaalee qofa osoo hin taane raayyaan ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee gamas jirus warra liyyuu poolisii Somaalee tumsuudhaan ilmaan Oromoo Booranaa kan obbaasaa jiru ta'uusaati. Egaan ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jirtanis akkuma kanaan dura godhaa jirtan ilmaan Oromoo Booranaa fi akka dirmattan dhaammachaa kanatti aansuun ammoo manni hidhaa Maa'ikalaawwii kan gannoottan 27 darban kanaaf ilmaan Oromoo keessatti gidirfamaa turan erga muummichi ministeeraa impaayerattii Itoophiyaa haarofti Dooktar Abiyyi gara aangootti dhufe ammoo cufamee jedhamuun awweenfamaa ture yeroo ammaattis ilmaan Oromoodhaa keessatti gidirfamaa ka jiran ta'uusaa kan nutti himte Oromtittiin magaalaa Finfinnee obboleettiinsiis torbee tokko dura tikoota mootummaa koloneeffataa wayyaaniin magaalaa Finfinnee keessaa qabamuun yeroo ammaatti mana hidhaa Maa'ikalaawwii keessatti kan argamtu ta'uu isheetii mee afaanuma isheerraa haa dhageenyu. Liillii lalisaadhaan gimbiitti dhalatte Wallaggaatti. Eessaatii qabamte liilliin? Asiin bira shiroomeedaa turte. Meedaadhaan immoo ni jedhu gardiidha. Ayyee. Gardiidhaan dhufanii qaban. Yoomi guyyaansaa? Gaafa kannisaa gaafa 22. Eenyutu bilbilaaf sa'attamiiti? Gara sa'aatii 12ttidha. Dura naanna qabaniiti. Anaan erga achi Maa'ikalaawwiitti nageessanii bilbila foon harkaa fudhanii nama biraa daawwalchisanii obboleettiin kee nama wajjin wal-loltee dhukkubsattee dubara artiitii kottuu ittiin jedhan. Isheen dhuguma itti yeroo dhufanii shammoo jaataanii makiinaadhaan fuudhanii ga'ee. Amma warri qaban kun poolisoota federaalaati moo raayyaa ittisa biyyaati moo kan Oromiyaati? Eenyummaa isaanii waan adda baastee beektaa? Warra deemnatii Oromoo Maa'ikalaawwii keessa hojjetan. Konkolaataa attamiiti? Konkolaataa piikaappiidha. Amma isa booda ayisa akka isheen jirtu beektaa? Dura deemta agarsiisaan turre amma garuu gaggaafachiisu keessa Maa'ikalaawwii. Egaa erga gaafatte taate maal kan isaan na gaafatanii jetti haalli nagaa isheetii hoo maal fakkaata? Amma homaan jiru kaa durallee bobbo kophee jirti fuulli isheefaa. Na reeban jettii? Waaman beenne fa'aa baasinaan jedheetti waan isaa isheetu waan nuti kenneetu namatu xoqqomeeni. Waan siyaasaan wal qabatuudha moo maal dhimma akkamiiti kan isaan gaafatan? Waan isaa namatu waa baateetu deemaa jiruuti qaban yaabbicha. Ati eeyotitti kennee naan ishenitti kennee naan isheen immoo isaafuu ta'ee itti laatte namni kan itti kennan jira kanayyuu hin beeku jettee. Naannoon malaa jedhanii gaafuma immoo naannoo amma gaafa 8 isheen murtiitti dhiyaatu. Amma duraan Maa'ikalaawwiin jedhan kun muummichi ministeeraas Dooktar Abiyyi cufameera jedhanii hin turre atamma kan itti jettu obboleettiin kee Maa'ikalaawwiitti kan isheen hidhamtee jirtu Maa'ikalaawwiin ammayyuu hojjechaa jira? Baay'ee hojjechaa jira nama meeqatu jira. Guyyaa obboleettiin kee qabamte Oromoonni biraanis qabamaniiru jedhama dhugaadhaa kun? Iddoo biraadhaa buraayyuu faalaa keessa faalaa kan dhufan jira. Dhuguma lakkoofsi isaanii 100 ol ta'a? Sirriiwwan. Amma isaan cuftiyyuu kan isaan hidhamanii jiran Maa'ikalaawwii matti? Maa'ikalaawwii yeroo hunduu. Egaa kana fakkaata manni hidhaa Maa'ikalaawwii cufamee gara muuzeemiitti jijjiirama jedhamaa tures yeroo ammaatti ilmaan Oromoo akkuma gannoottan 27 darban kana keessatti iraarfamaa turan iraarri ilmaan Oromoo irratti raawwatu kan itti dhufee jiru ta'uusaati. Mee kanatti aansuun ammoo imala itti aanaan hooggana paartii KFO obbo Baqqalaa Garbaa fi Daarekter miidiyaa OMN obbo Jawaar Mohaammed gara Lixa Oromiyaatti taasisan ilaalchisuudhaan kan Oromticha magaalaa Dambidolloo odeeffanne isin dhageessifnaa Oromtichis kunooti. Mariitiin turuu ture walumaa galatti gaaffii uummanni kaa'amu gaaffii babbareedaadha. Mee gaaffiilee attamiiti kan uummanni Oromoo magaalaa Dambidolloodhaa kaase? Gaaffiin ni kaase tokko waboon hiikkachuun qabu. Waboon gaachana uummata Oromooti. Deebisee immoo kan isaan gaafatanii ololli waboo irratti shanee yookaan immoo shiftaa jedhamee wanti irratti oofamaa jiru akka nurraa dhaabbatudha kan uummanni gaafate. Shiftaa yookaan shanee jedhamee akka ololli irratti hin oofamne yeroo jedhanii waraanni sun kan keenyaadha moo shiftaa mitiidha moo maal jechuu barbaadeeti uummanni Oromoo magaalaa Dambidolloo?
Kan isaanii jechuu barbaadan maqaballeessiin karaa sooshaal miidiyaa mootummaatiin irratti deemsifamaa jiru. Akka dhaabbatu deebisee immoo hidhannoo isaa akka hin hiikanne inni gaachana keenya nageenya mirkaneessuudhaan aanotas gandoota keessattis hojii boonsaa hojjetaa jira. Inni shororkeessa yookaan immoo shiftaa utuu hin taane dhala keenya gadameessa keenya keessaa ba'e waan ta'eef kunuunsi gahaan godhamuufii qaba. Damni isatti bu'ee nama qaroo keenyatti bu'eetti jedhan. Egaa yeroo uummanni Oromoo magaalaa Dambidolloo yaada akkasii dabalataan immoo gaaffilee sana kaasu obbo Jawaar Mohaammadis haa ta'u obbo Baqqalaa Garbaadhaa maal jedhan deebii akkamii yookaan yaada akkamii kennan? Yaadni isaan kennan walumaa galatti hidhannoon garuu humna addaa Oromiyaa ta'ee ta'a jedhani uummanni immoo akkamittiin ta'uu danda'a kuni gubbaadha amma gadiitti yoo humni nageenyaa nama biraatiin qabamee jira deebisee amma fakkeenyaaf jechuudha. Somaalee galchootii fi adda bilisummaa Oromoo akka isaan waliin galle waan beekamaadha. Kanaafiyyuu iddoo sanarra Jeneraal Haayiluu Gonfaafaa irra waan jiraniif wanti irratti ta'a yoo woboo keessaa iddoo sana qabateerraa kan hafe caasaan nama ijaarame jiru. Isatu bulchamoo isaantu bulchaa akka ittiin ta'uu danda'a. Ittiin leenjii laannaaf jettanii isatu leenjisamoo isatu deebi'ee leenji'a waggaa 45 lolee akka ittiin akkas ta'a. Tole. Kanarratti gaafa kaasanidha isaanis dhugaa ba'aniiru waggaa 45 booda gala taa'e kanaafiyyuu jara leenjisuu qaba malee akkasiin amma jettanitti miti. Nuyi hiikkatu jenneen nageenya macheessan itti hojii dhufneenaan immoo nageenya immoo raayyaa maddisa biyyaatu uummata fixaa irraa kalee deengata qeebbeetti ijoollee nama lama harka isaanii walitti dhiyaachise deebisee horii saawwa reettii hoolaa kan nama rasaasaan kan qalataa jiru raayyaa biyyaati. Yeroo isaanii magaalaa keessa deeman isaan mana cabsanii ta'an uummanni dhaabatee ilaala jedhanii gaafatanii akkamittiin kun ta'uu danda'a. Karaa tokkoon walii wajjin hojjenna jira. Karaa tokkoon immoo woboo sakattaana jechuun waan hin danda'amnedha. Kanaafuu waan cufaan firaan adda bilisummaa Oromoo bukkee dhaabbannaa jedhanii bakka kanaan garaagara ba'an. Egaa dhumarratti maal jedhaniiti kan isaan uummata Oromoo magaalaa Dambidolloo irraatii adda ba'an? Hiikkachuun kan godhan isaaniis uummatuma. Kanumti kun taasisan kun yaada uummanni Oromoo marti kaasuu qabudha. Yaada asirratti ta'ee yaada tajaajiludha. Yaadi naqamteetti ta'e kumsisaa wal fakkaata. Yaadni jettanii immoo yaada Oromoo bal'aa qabudha waan ta'eef meeshaa isaatu lafa hin kaa'anii hidhamee poolisii Oromiyaatti makamuu qabaannaan achirratti egaa wanti ta'uu qabu dura ajajoota warra gubbaa sana kaasuu qabu jedhan. Egaa yaaduma kana fudhataniitu uummata Oromoo magaalaa Dambidolloo irraa adda ba'an jechuudha. Yaada kana fudhatanii deebisee immoo uummanni miidiyaan keessanii miidiyaan akka qabeessummaadhaan mataa wanta hidhatee dabarsaa jiru. Kanaaf innis gaaffii keenya kanarratti ilaallaadhaan kallattiidhaan gaaffiin keenya utuurraan sharafamiin qilleensarra nu ooluu qaba. Oromoonni marti gaaffii kana yaada keessa bulfachuu qabu. Aktiivistoonni warri ta'an immoo olola Lixa Oromiyaarratti ta'uu kan barbaadamu. OMN jedhu moo miidiyaa mootummaan jedhu uummanni Oromoo magaalaa Dambidolloodha? OMN dhaan jedhani. Yeroo uummanni Oromoodhaa egaa OMN hojii qajeelaa yookaan immoo haqa uummata Oromoo dabee dhiyeessaa hin jiru yeroo jedhanitti obbo Jawaar Mohaammed deebii attamii deebisan isa kanaaf? Irratti hojjenna kanaan booda deemnee uummanni itti fitaasiseenaan lakkii tooratti deebinaa yeroo biyya laa durdan hojii waan akka qabeessa gabaasa turte. Amma immoo miidiyaan biyya gabaa keessaa ba'aa jira. Amma ilaalaan jiru yoo ta'e uummanni kanuma irratti isin ilaalla gaaffii keenya kallattiidhaan hin tamsaabduu fi keessatti hojjetu ilaallaa ittiin haa ta'u fakkaatti wajjinaa deebi'e. Aga sa'a meeqaatti turan magaalaa Dambidolloo? Walumaa galatti istaadiyeemii erga turreen booddee gara galma kolleejjii barsiisota magaalaa Dambidolloo turre erga naannoo sa'aatii 9:10 ba'anii galma magaalaa woboon hiikkattiin qulqulluu jedhamee booddee uummanni dhiira addaa keessa galee dhala keenyaan maan keenya jira gadameessa keenya keessaa ijoollee keenyaadhaan uummanni gaaffii babal'aa kaasan gaaffii nama boonsu gaaffii injifannoo gara fuulduraatti adeemsisuu gaaffii Oromoo boonsu jechuudha. Kan uummatiin keessumaa hawwatu ittiin jedhanii xiinxalaa siyaasaati immoo miseensa viidiyootii ittiin jedhan walii makee wallaallee ittiin jedhan akkasumas lakkanii achi keessaan qabu baalaansii godhanii mala giddugaleessa turteema nageessummaa xiinxalaa siyaasaati malee gara jaraatni ani wanta uummataaf ta'u irratti bakkeedhaan guddoo duraanitti deebii malee gara tokkotti hin argifatu. Dhumarratti ammoo kan isiniif dhiyaatu yeroo hooggantooti adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii fi
Warri OPDOdhaa haraaramne jechuun guyyoottan sadan kana miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti suuraa ka'uudhaan maxxansaa jiranitti guyyaa kaleessaa immoo waraanni mootummaa koloneeffataa wayyaanee wooboo adamsuuf gara lixaatti bobba'anii jiran godina Orroo Guduruu Wallaggaa keessatti waraana bilisummaa Oromoorratti lola banuu isaanii kan Oromtichi gamasii odeeffanne nutti hime isiniif dhiyeessinaa Oromtichis akka ittaanu kanatti dubbisaa aanfata. Godina Orroo Guduruu aanaa Jimmaa Gannatii keessatti waraanni bilisummaa Oromoo uummata keessa deemee uummata barsiifachaa ture beekte. Tole. Ammallee guyyaa tokko irratti hirmaaddeera gaafa Sadaasa sadii uummanni affeerraa godhee fi naguma nu barsiisanii waraanni bilisummaa Oromoo halkaniin deemuu karaa nagaa uummata barsiifataa uummata hin saamuu warra maqaa waraana bilisummaa Oromootiinis haa ta'u qeerroo bilisummaa Oromoodhaan uummata keenya rakkisaa jiran jalqabuma ofirraa baasaa jedhanii kana nu bartanii amma kaleessa immoo wanta addaatu dhalate beekta gara sa'a galgalaa booda. Eessatti gaaguun? Naannoo Gabaarobii jedhama. Toosaa jedhama akkana addatti daandii konkolaataatti dhiyoodha bakki waraanni kun irratti jiru waraanni wooboo jechuudha. Hayyee. Achiin booda immoo Baakorraatiif gara Haratoo ga'anii jedhanii isaanis bilbilamaa deema beekta waraanni bilisummaa Oromoodhaaf dhimma deema. Yeroo konkolaataan federaalaatiin Haratoo ga'u odeeffannoo waraana bilisummaa Oromoo ga'an. San booda isaan qophii godhanii waanti haleellaan kun raawwate jechuudha konkolaataa sana irratti. Walakkeessa magaalaa Haratoo fi Shaambuu gidduuttidha taateen kun. Kaleessa moo Arragaa kun? Kaleessa Sadaasa 18. Waraana wayyaanee isaaniin adamsuu deeman irratti tarkaanfii fudhatanii jechuudha akkan sirraa hubadhutti miidhaa akkamiitu qaqqabsiisan? Waraanni kun waraana federaalaati barree namoota muraasa illee keessa jira konkolaataa kana keessa. Dhukaasni kun erga banamee booda jarri waraanni bilisummaa Oromoo duubatti deebi'ee akkuma tarkaanfii fudhateen garuu yommuu hubannee bira geenyu konkolaataan sun rukutamee rammayillee socho'aa hin jiru. Jarri immoo asii keessa shufeerii isaanii rukutamee hin jedhani akka odeeffannoo qabnutti. Isaan booda immoo daandiin cufamee gara Shaambuu kan geessu. Eenyutu cufa? Uummata cufe. Jarri humna dabalataa erga kan jedhani. Oduu kanatti nu dhaqqabee kanaaf uummanni daandii cufee amma immoo gara Haratootti akka cufamu jedhamee walii filattanii turanii akka cufamu hin dandeenye. Garuu waraanni irraa hafte sun konkolaataa xiqqoo adii tokkotu dhufe beekti haleellaa sana booda. Konkolaataan sun waraanas warra rukutamee irraa haree sana fudhattee otoo gara Shaambuutti deemuuf jettee karaan cufameera karaa dhabdee deebite. Haalli jiru kanadha yommuu lafti garuu kan boruu kan ammoo walumaan ilaalla. Walumaa galagaa gama tokkoon haraara haa jedhan iyyuu malee gama kabiraatiin ammas waraana bilisummaa Oromoo adamsuu itti fufaniiru jechuudha loltoonni wayyaaneedha. Kan nuti nurratti qilleessa kana inni gubbaatti odeeffamuu fi kan gajjallaatti hojii isaa inni hiikamu tokko miti. Meegaa kanaaf Oromoo kanaan hin sobamneef araarri kun araara kijibaa akka ta'e akka beekee dammaqee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatuuf waan qabatamaa argaa jirtu kanarraa maal dhaamta uummata Oromoof? Ani kana hin jedhu waraanni bilisummaa Oromoo akkuma isaan argaa jiran kanatti karaa nagaa deemaa jira, socho'aa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo illee ittiin meera qawween kun kan keessanii, kan uffanni kun kan keessanii, mi'i kan keessanii. Kanaaf ni cinaa dhaabbadhaa jedhanii uummataan barsiifachaa jiru. Uummanni egaa waan inni gochuu qabu waan hundumaanii waraana kana gargaarsa gochuufii qaba. Gaaruma dhaggeeffattoota keenya jaallatamu sagantaa keenya guyyaa irraaf kan qindeeffanne kanuma agammaa ture kurfiilee keenya guyyaa irraas isin biraan ga'a akka ture ani xiiqii dhugaa isaatii turtii nu faana qabaattaniif oraa bulaa isiniin jechaa walleedhuma warraaqsaa itti aanu kana isin afeeruunan nagaa isinitti dhaammadhaa horaa bulaa. Boogii gaarii ta'e malee yoo joogii gaarii ta'e malee salphina kiraarii firfaarii amma dabalata. Yoo rakkoo dhuunfaa ta'e malee yoo gamtee biyyaa ta'e kurban lammiin xiqqeeffatee tumaroo dhorkata. Ele sibila,
abidaan siila gammadeen gubatan. Beekesi miidha lammii koo hundatti garaan himati. Beekesi miidha lammii koo hundatti garaan himati. Hunduu kumana jeesee jedha bakka du'aan tokko homaanjii irreetti obba bakkeessitti gonkumaa himatti. Egaa kamtu kabiyaa akkamii gariin kuni gareeshii garamii waan umshiitu wallaallee walii yaalammii koo naafi maamaadhoo wanti mataa midhaan qabneef kuni maali. Arraagessi du'aa harkisaa kabbayyaa jeeba tuleechaa fi qeerransaa gowwaa bishaan bira taa'ee deebiin farsa. Albaagessi garaa kuutanaa gara garee tola biyyaa haadatu bara boota mootelootu nama doorsisa yaadabbii koo yoo dubbii intitte gaafa gamtee nuti walirraa deessa. Goota Oromoo koo arooreessaa lola booleeni eeboo midhaan qabu gariiti gaachana bittaan qabatu boole. Goobaddu lammii koo siqii namarra kamii oofu yoonu tokkummaa wal jabeeffaani eelukaan dhokattees ta'umsu. Abbaltuulee kan qabdu yoo dhaadhattu otoo fardan binne qilxoo godhatti jaatti. Fakkaatuun saree harka dhiyoo jirtu miilaadhoo gaddi waan duraan qabne mataan tola keessatti. Bosoon daadhii naqxu tapha bishaaniin bulbulteechuun biti mukaaf garaa sijjita yoo doon fedhe. Gadheen gaariin filtu dubbiin fakkaanne qabattee faalmiti irraan sosoo jira dudheeffama. Molero barra falmaduti obio pirra. Molero barra falmaduti obio pirra. Onoro bigado fulose tu maheboni raita. Eboni gale jalani mo. Erron salamiti rodo majefang. Eboni gale jalani mo. Oni amborado fulose tu maheboni raita. Eboni gale jalani mo. Dalo digacha nabiyati jabe padu korban. Eboni gale jalani mo. Chala korra lali la bela bachisu karma mura mejisu igalo nejisu edale sori birana baritu orora garbu konoro moro rosabu konoro moro rosabu hirori samani 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 Hirori samani, hirori samani.